Miilkeessaa akkanuma sobanii maallaqa irraa fudhatanii itti haxaayin sinjaa Dr. Miilkeessaa. Ndee mana siikreessu qaban hayyu duree jaanis ndee Najaat Hamzaa buusanii ammaan tana dubbataa dhaabaa si godhu qaban Dr. Miilkeessaa. Dem dalagi ndee akka gaariitti hojjedhu girrisaa kanatti taphadhu xiqqoo oofi sirriirra jirta akkanatti taphagna taphni gaa siyaasaadha kanaga. Akkan Dr. Miilkeessaan eenyu ay girrisaa kiyya. Jala ceetee laayik gootaa farra kalee bar Jawaar arrabsaa ture akkanaan Jawaar qeeqaa turetti inni Jawaar arrabsaa ture. Jawaar irra shaayida ba'aa ture Dr. Miilkeessaan nuti shaayidan baane. Guyyoo waariyoo Jawaar irra shaayida ba'aa ture annaqam nuti hin beeynu. Guyyoo waariyoo ka Jawaar irra shaayida ba'ee hidhaa ba'ee biyyaa baafatee bara. Maa biyya keessa taa'ee heeran fixin. Jawaar irratti kamaggaarajaa jarbaa. Jawaar irra shaayida ba'ee ragaa ba'ee biyyaa ba'ee keessa tokkoffaan guyyoo waariyooti miti. Ragaa harkaa qabaa isiniif hin gabbaasa. Dr. Miilkeessaan ka Jawaar irra ragaa ba'ee keessa tokko miti. Naaggati isinii baasa. Arramma qabsaa fakkaatanii wanni wal quba qabdu. Wanni wal dhageeffattu. Wanni wajjin yakka dalayte. Nuti Jawaar ni ciqeeqne malee ragaa irratti hin baanee barnuti. Dee silaa Jawaar bar mootummaan kun hidhuu baate du'ee bar ajjeesan silaa. Isiniin galu malee mootummaan kun Jawaar hidhuufuu galatooffatamuu qaba. Silaa qaata shaneen ajjeeste, silaa qaata wayyaaneen ajjeeste. Oromoo likkaasna jettee isiniin galtu gaatuun qulfiidha. Arramma akka nama xaliilatti, akka nama qulqulluutti, akka nama badii hin qabnetti, akka nama yakka hojjechaan turretti, akka nama dhaaba kana keessan turinitti, maleekaa if kaffeekkeessee Miilkeessaa bannaatu qulfuma shamisaa san hin qollofattu. Miilkeessaa maal taate namni kamitti dooktarate qulfii qollofattu suufa jalaan mannaggaa qulfii irra deebi'ee alaala shami nama maraataa qulfii qollofachuun beeyne shamisa qulfii banee shama koota jalaan shamisa jalaan qulfii banee taa'ee haasa'u dubbina haasa'u jira ay girrisa ati wauma danfee tukkeeti ati wauma falaq jee jala ceetaa. Ati wahuma oowwite jala dubbii harka dhoyta yaa girrisaa xiqqoo qorqalbii kana maaliif waa yaanne mataa kana wanni rabbi sirra kaa'eef akka waa yaadduufi mataa kana wanni rabbi sirra kaa'eef akka waa xinxaltuufi waan xinxaltu ati Miilkeessaa miidhagsaa qabsaawaa keenya ture wajji qabsaawaa turre gaafa ATM san addisuu Taayyee fi Miilkeessaa gaafa ja'amee qabsoon gaggeeffamtu san Miilkeessaan hadheeffataadha ture. Kana laalamee obbo Taayyee faadhaa fi addisuu faadhaanis garee biraatiinis Miilkeessaan koree hojii raawwachiistuu paartii ODP keessa filatamee seene. Miilkeessaan paaraadoon kan namteef manni bareedaa mooraa qabu kan namteef akka jawwee kalloo jijjiirrattutti Miilkeessaan miidhagee dargaggeessa fakkaatee cululuqee gabbawee eegale. Qabanii Miilkeessaa adeemsa keessa itti gaafatamaa lafaa godhanii muudame. Miilkeessaan lafa chabachabu seene. Sabbatalaayi. Sulultalaayi. Galaalaayi. Adaamaalaayi. Bishooftulaayi. Itti fufnaa. Baalerratti dirree harargee lafa shabashabaa ture jechuun Miilkeessaan. Lafa shabashabu malee gaafa ODP'n gara paartii badhaadhinaa jijjiiramtu. Lammaa Magarsaadhaa hayyuun keenya aangoorraa kaafamee bakka dhaabni isa ramadeetti ramadamu. Miilkeessaan halkan leelli baaragee mana nama tokkootti wal harkan. Miilkeessaan ni beeka intalti ni beekti ta isaan irra wal harkan bakki isaan itti wal harkan ni beekan maqaa kaasuun barbaanne. Jinnaan ammoo boru dhufeetiin isinii kaasa an lubbuu tana Oromoofiin kan abbaa fadheen sodaadhu. Mootummaan tun jallina qabaannaan illee jalloodha jeetiin dubbachuu ta'an. Ilaammaatiin jallina irratti hin harkini malee. Hattuun keessa ni jirti, ni jirti. Aca barbaarin keessa ni jirti, ni jirti.
malaamaltummaan kalaaqame jira hooggansa keessa. Har'aan tana uummata jaamsu jira hooggansa keenya keessa ni qulqulleessina ammoo kana irraan dheessinu kana. Hi falmina, hi xaliilchoomina, qulqulleessina itti wareegamna kana. Ha qabsooyneef namaafi miti. Sabaaf qabsooyne. Ha qabsooyne uummata keenyaaf gareefi miti. Ha qabsooyne jaarmayaafi miti. Sabaaf saniifus dhaabni uummata keenya guraaru jiraannaan hooggansi uummata keenya hatu jiraannaan hooggansi fadhe caasaa jaarratee qabeenya uummata keenyaa saamu jiraannaan yagisee guddaa inoo እንፋለማለን kanal shaadaan itti si qabadhaa jechuu abadan biyya Ameerikaa biyya Kaanaadaa biyya Awustiraaliyaa dhiisnee wanni biyya keenya galleef nama kunuunsuu fi aangoo irratti barcuma jala qabuufi miti nuti. Saba keenya caumsa harkate hiree harkate kana harka tursiifate hiree harkate kana harka saaq tursiifate bulchate injifannoo tana ilmaanitti akka ilmaan keenya dabrattutti taasisuudhaaf biyya keessa qabsaa'u jirra malee aangaawaa talkaashaa wiskii dhugu jala kursii qabuudhaaf miti nuti ka biyya galle. Boru wal saaxiluu teenya tana qabsoof teenya itti du'uu teenyaas yoo duunellee hattuu wayyaanee irraa hafte tamaqaa Oromootiin bakka wayyaanee buutee qabeenya Oromoo saamu jirtu tanaan nu jeesee akka beeytan barbaannaa jechuudha saaxiluuf teenya maqaadhaan. Yagisee guddaa inoo tokko namnu lola lamaa sadiin oofnu jechuuf callisnee yaanu jira maangaa tamasaaxiroo eenyu wajjin laayina qabatee eenyu wajjin caasaa jaarratee akka qabeenya uummata keenyaa saamu jiru tokko beeynaa jechuudha. Achi barbaarii hulluu aangoo irra teessee wal dhiisuun teenyu tanata tun dhiirummaadha teessee keessa qabsaa'uun akka keenyaatti lafa sabaa saamtee qabeenya sabaa saamtee jireenya sabaa saamtee dachii uummataa gurgurattee gamamtee hanqinaa fi dadhabbii ati qabduun hattummaa ati gaggeessu jirtuun diinummaa ati gaggeessu jirtuun aangoo irraa yoo buute immoo dhaaba kana komachuu hin dandeessu jechuudha. Dhaabni badhaadhinaa dhaaba keenya mootummaan tun mootummaa teenya dhiira taatu keessa teessee qabsaa'u keessa achi beetiin irratti ololoofaat tasuma danda'amtu jechuutu fudhataman qabdu maa duraan hin qabsaa'in achi baate ende aangoo eega sirraa fuudhan booda qabsooyta eega makiinaa sirraa fuudhan booda qabsooyta eega mana keessaa si baasan qabsooyta eega waa hunda dhabdee mana galtee jaartii hojii taa'uun hireete taate qofoo qabsooyta eega namuu konsulkii teessi jalaa kaasuu didee diinassi lakkaa'e booda qabsaa'uu eegalta duraan maan qabsaa'in yoo qabsoo sabaa taate saniifuu milkeessaa miidhagsaadhaa gamagamameeti qabsoo kana wajji gaggeessaa turre keessaa fi alatti tanaabban sassaraa nabbar biyya keessatti eega galle milkeessaan ca'umsa ODP gara badhaadhinaa jijjiiramtu irratti galgala lammaa magarsaadhaa milkeessaadhatti bilbile jechuudha. Intala takka bilbile dura. Intala lammaan itti bilbile sanii milkeessaa faadha bilbile. Intaltinis amma hangumarra jirtii beek. Bar dubbii jabduutu deddeemu jira nu keessaa. Waa meeqaa hojii caasoo walitti qabnee yaa hojjirra seetan. Hadheeffatee qabsaa'u jira. Kakka utubaa sibiilaa ka ejjennoo irraan siine hattuu maqaa jijjiirrattee deemtummaa sedduun nu keessa jira jechuudha. Halkan leeyilii toora isaa 12 mana intalaa wal gahanii warri dhugaatii fi kaan hundi wal arganii Dr. Miilkeesaan Lammaa Magarsaatiin bagazzaafu warra addaa kanaa wajjin dhaabbannu jee Lammaa arrabsaa ture jechuudha. Takkaa Lammaan arrabsine beekaa nuti. Hayyuu keenya beekaa keenya adeemsa keenya addatee nagaatti obboleessa keenya karaan baalli lukkuus yaa ta'u jennee wal eebbisnee adda baanee beeka. Lammaadhaa wajjin karaa kee carqii siyaa godhu bakka deemtee siyaa milkeessu daandiin keenya adda baanee waliin ajjeesnu daandiin keenya adda bee waliin cunqursinu daandiin keenya adda bee walirra shirayyaannu deem kara deemtu waan barbaaddu hundaan si bira lammaan akkasi kute jechuudha.
Kutin salamman amman tana jireenya godheetti deemu kana hunda keessatti Dr. Abiy ilmi abbaa gadaa hangafa gargaaraan isaa isa jechuudha. Jiruu isaa keessatti bakka inni deeme hundatti bakka inni ramadame hundatti waan inni hojjetu hunda keessatti karaa isaa saaqee akka inni barbaadu bakka inni barbaadu qajeelcha obboleessa isaa shariika kalee du'a qofa adda nu baasa je'esaniitu arrakkasitti isaaf tajaajilaa jira jechuudha. Eega lammaan tuqame awwal finkichi lammumaa wajjin uliin dhaabbadhu lammaa kahaadiina'u lammumaa wajjin ulii dhaabbadhee kana kalama gate kalammii gate ka qabsoo Oromoo gate ka Abiyyi garagale isumaa wajjin dhaabbadhu jee ka haate maayyii tachi bee yoo jiraate tokkoffaan Dr. Miilkeesaan dhaa jechuudha. Wal beekan amma Dr. Miilkeesaan ni beekanii sirri na dhaggeeffadhu Oromoo. Dr. Miilkeesaan uumaarraa nama aangoo jaalatu hedduu nama ifirratti amanamummaan qabne nama ammaas dhugaarra rarra'u osoo ta'e dubbiin boodaarratti rarra'ee hafu jechuudha. Nama dubbii boodaarratti rarra'u za'uma boodaatti dhuftaateera. Dr. Miilkeesaan nama dhugaarra rarra'u osoo ta'e atiis yoo boodarratti dhufte inni namuma boodaa kana qabatee ta'a. Aboo sheer godha Oromoo biraan ga'a dhugaami Dr. Miilkeesaan arra gatiin isinitti diiga. Tee hay hijibtuun akkanuma nu hijibti sobduun akkanuma nu sobdi osoo nuti jirru Dr. Miilkeesaan maayyii irratti yoo wayyaaniin itti dhuftee Itoophiyaa diigna jettee isaanuma wajjin Itoophiyaa diigna jaa. Yoo shaniin itti dhuftee isaanuma namuma maayyii isa taaseetu Dr. Miilkeesaan qaba. Uumaa isaatu tana uumaan sitti mujjiraa beeke uumaa Dr. Miilkeessaadha. Tanarra dhaabbatee Dr. Miilkeesaan gaaf tokko Lammaa Magarsaadhaa ofiisa isaa yaame. Toora za'aa kudha takkaatti. Dr. Miilkeesaan ofiisa isaa dhaqee ka duraan akkasin Lammaadhaan warra addaa jedhu san ejjennoo guutuu jijjiirratee gad deebi'ee jechuudha. Achirra dhaabbatee diinaaf dalaguu eegale jechuudha wanti Dr. Miilkeesaan eenyuuf Yaayaa Bashiriif katabee waraqaa erguu eegale jechuudha walgahii taasisu hunda. Eenyuuf Abdusalaam Faraan Abdusalaamiif waa barreessee erguu eegale jechuudha. Tareefuu guyyoo hariyoo ka Jawaari irratti shaayida ba'ee biyyaa ba'e kun ishtuu namni akkamitti obboleessa isaarra shaayida ba'ee biyyaa baa'oo biyyuma keessa teessee hin fixxu hattuu kijibduu faradduu ish nama jaalattu fakkaattu. Ragaa isaa isiniif hin gadi baasan. Maaliif mootummaan teenyatu waan ragaa nu kannu akka didduu nagaluu didaan. Akka guyyoo hariyoo Jawaar Mahammadirra ragaa bee mootummaan tun ni beeyi. Xalayaadhaan qabna, sagaleedhaan qabna, fiidiyoodhaan qabna. Anaas isinii saalixila. Guyyaa eeggachaa jirra isiniifin saaxiluu ta'a. Guyyoo hariyoo akkana jala dheeytanii harka dhooytanii hayyuu keenya way gaafii gaafachuu beeka isin jettan kun Jawaarirra ragaa bee biyyaa bee. Wallaahi la'aziimul kariim qabrii ittiin isinii kakadha. Qabrii boru Rabbi duratti dhaabbachuu teessanittiin isinii kakadha. Ijatiyya tanaaniin arke viidiyoo isaa tanni ragaatti ba'u xalayaa inni itti mallattees waa hunda gatiin isinii baasuu ta'a jechuudha guyyoo hariyoo. Dr. Miilkeesaan Farhaanii fi Yaayaa Bashiriif walgahii Adaamatti teessu ka ergaa ture Dr. Miilkeesaan. Waan walgahiin horee jiraawwachiistuu mari'atte hunda ragaadhaan barreessee loqota isaatiin maal isaatiin ka iccitti ala guuraa ture isaa jechuudha. Maaliif xiiqii keessa seenee jechuudha akka ka'u deemu beekame. Kanatti qabanii masaraa mootummaa muummicha ministeeraatti gamaagamamee ceebboo fudhatee eegodhee dogoggora je'ee aariin na godhee naarra kutaa je'ee jilbaan jilbiiffatee boo'ee adaba harkadhu jedhanii isaa fi Xayyibaa fi Lammaas dhaabarraa uguruun achirra dhufte. Dhugaan tanaa liqimsi Oromoo. Namicha walgahii taa'amete irratti jilbiiffatee babaxxaraachuu Rabbi isin uume balleesse natti fakkaatti ni dogoggore yaa Rabbi kiyya ani paartii badhaadhinaati gara ATM naan jedhan girrisaan natti bobbaa
imimmaan yaasee gurbaan amma akkana leenca fakkaatee haasa'uun imimmaan lakkii qabsoo sabaatiin qabsoo Oromootiin qoosuun hin jiru dogoggora keetirraa baradhu adabamii jedhanii ari'an jechuudha. Ari'uu irratti paaraadoo harkaa fuudhanii miilaan deemuun isa mudatte huqqate. Mana keessa galurraa fuudhanii mana kiraa gale huqqate. Koronaan naqabee jee hijibee jechuummaas koronaan isa qabe. Koronaan isa qabe tokko hin jiru warra. Makiinaa mootummaa. Manni mana mootummaa aangoon ta'u uummataa yoo sirraa fuudhan qachuu qabdaa. Eegas booda gurbaan waraqaa paastaa affeelame kan riimootaan sossoosan fakkaatee turee dhabamee koronaan naqabee jee gaafkaan kunoo qallatee lummuuxii saabuna dhumuu ga'e fakkaatee gabbee jechuu Miilkeesaan. Miilkeesaan jechuudha. Achirraa deebi'ee manni guutuun jechuudha. Manni guutuun waan Miilkeesaan huqqateef, waan Miilkeesaan jaameef, waan Miilkeesaan boo'eef maqaa beekanii. Dubbii Miilkeessaa kan akkamaa goonu jedhanii irraa ol laaluu fi irraa ol gaafachuun dhuftee jechuudha. Gabaabdumatti waan takka isinii kaasuudhaaf amma Miilkeesaan baartii badhaadhinaa akka nama jibbeetti ODP nama jibbee nama ODP irraa fagaate nama ODP balfe fakkaatee dhiyeessu mootummaan tun mootummaa Oromiyaa balleessite ta'u ajanduma dur wayyaaneen kan nitee isqeelfaadhatti oofaa turte san innillee irra calaqqisaa jira jechuudha. Haa ta'u immoo yeroo meeqa dura Dr. Alamuu Simeedhaatti iyyannaa na deebisaa rabbi sodaadhaati niin dogoggore badiin hojjedhe. Hujii hojjechuu barbaada. Rabbi sodaadhaa hujiin na deebisaa. Yoo itti gaafatamaa biiroolee na godhuu baattan kantiibaa na godha paartii bakka kanarratti magaalarra na kaaya maal na kaa iyyannaa inni Dr. Alamuu Simeedhaatti barreesse waajjira jirti jechuudha. Gadi isinii finna jechuudha laala kanatti. Ragaadhaan iyyannaa barreesse. Dr. Alamuu Simee bira galchate booyaa ture jechuudha. Taayyee danda'aadha. Yoo ati nayyamne mootummaan kun aangoo keessa nan deebistu. Rabbi sodaadhu manguddummaa naaseen ijee miila taayyee irra booyaa ture Dr. Miilkeesaan. Arra taayyeen lubbuun jira. Kunoo paartii badhaadhinaa amma Fiqaaduu Tasammaa kadhadhee dadhabee jiru eenyuka kadhatee wanni inni kadhate immoo aangoon na deebisaadha. Dhaabni keenya dhaaba kashlabbeetii miti. Dhaabni keenya dhaaba gantuutii miti. Dhaabni keenya dhaaba hattuutii miti. Dhaabni keenya dhaaba basaastuutii miti. Dhaabni keenya dhaaba Oromoodhaati. Dhaaba kaayoo Oromoo qabu. Dhaaba safuu Oromoo qabu. Dhaabo imaammata dheeraa qabu. Hattuu faradduu nu keessa teessee diinaa wajjin hojjettu. Duudatti baadhannee aanu, qomatti baadhannee aanu, irkoo kanninuuf takka illee hin qabnu jechuudha. Tanarra dhaabbatee paartiin badhaadhinaa guutuutti Miilkeessaa aangoo irra deebisuu kan qabne akka badiisaa irraa hubatu, akka baratu haa turu jechuudhaan dhiisan jechuudha. በዚህ መሃል አመቻችታ ወደ ሚኒሶታ በረረች ማለት ነው እንዴ? ወደ ሚኒሶታ ስትበር ከጅቡቲ ነው እንዴ በረረችው ሚልኬሳዬ? ቆይ ጅቡቲ በረርቴ፣ ሶማሌላንድ በረርቴ፣ ኬንያ ራ በረርቴ፣ አፍጋኒስታን ራ በረርቴ፣ አሜሪካ ራ ሚኒሶታ በረርቴ። ያው ሲንገሉ የቹ ማፊን ሲፋሲ አሜሪካን ቢየ ከቢራ በረርቴ። Yoosi qabu barbaanne, yoosi hambisuu barbaanne, yoosi dhorkuu barbaanne, aqamuun gizeewum uqatuun haayiluun waqtuun maallan uko Miilkeessaa maal taate? Ibeeytaan xayyiree xayyaaraa keenyaan boorsaa guurrattee
raani diidaan dhuftee achi firaa fi aaliin nagaatti jettee gisee ati deemtu sin agarruu si fakkaata hiid bahi jechuudha maaliif hojii namaati dalaguu jirtu nu gargaarti itti fufi sirri hojii namaati ala baatee nu dalaytu siyaasaadhaaf nu faayidaa qabdu deemiidhaaf si dhiisne malee si qabuu dadhabuuf sitti fakkaatte arra qabsaa'oo fakkaatte arra laalataa fakkaatte akkuma darriba torbii tokko jiraa miti ka warra sisaay obboleessa maaraadhaa tokko haalammaa yuunivarsiitii irraa ba'ee najaatii wajjin wal harkee achi booda najaat hamzaadhaa aangoorra shumate darriba torbiiti moo eenyu maqaan isaa kijibaa yaa dhaaba du'e jechuudha. So guutumaa guututti Miilkeesaan kitaaba Maakveelaa jedhu dubbistee akka Maakveelaatiin ta'an hin dalaytu jechuudha. Ay Miilkeesaa kitaaba Maakveelaa dubbisuun Maakveelaa sin gootu. Siyaasaa barachuun nama siyaasaa sin gootu. Ateero warri biyya bulchaa ture kun hundi amma dura muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi dura warri Itoophiyaan eega dhalattee asitti bulchu jiru irra guddaansa mana barnootaa siyaasaa dhaqee PhD political science dhaan hin fudhanne hundisa. That is your poor knowledge. Political science university baradhe ambahayyuudha yoo ifin jette qushaasha maayyiidhaa gadigaloo ta'uu ka'e ifiif uummatatti ifimu jirtaa jechuudha. Dilli biyya bulchu jiru kun irra guddaansaa political science barateetiin siyaasaan uumama. Siyaasaan kannaadha. Siyaasaan waan rabbiin kalaqeessa keessa kaa'u ta barnootaan gabbifatu ta muuxannoon gabbifatu. Arra Dr. Miilkeesaan ayyuu fakkaatee gisee akkanatti haasa'u Dr. Miilkeesaan Yaayaa Bashiir faadhaaf akka faradaa turte maan saaxileen irra Farhaan Abdusalaam faadhaaf saaxilaa akka turte dhaaba kana maan saaxileen irra qabsoo Oromoodhaa laamsheessuudhaaf saaxilaa akka turte maan saaxileen irra lafti arraan tanaati fudhamtee jettee haasoytu eenyu irraa gaafatama sii miti itti gaafatamaan lafaa eenyu lafa ummanni Amaaraa qabatee yoo eenyu ka bulchu siimi maal godhu jirtaati maal godhaa turte lafa ifii gurgurattee lafa qabatan jettee gisee haasoytu xiqqoon qaanfattu waajjira san ka bulchu sii bar itti gaafatamaan lafaa ka naannoo Oromiyaa ka ture sii miti waan lafa naannoo Oromiyaa hunda kalaallatu sii miti Guraagee meeqaaf lafa gurgurte Silxee meeqaaf lafa gurgurte Wayyaanee meeqaaf lafa gurgurte Saba biraa meeqaaf lafa gurgurte lafti ati gurguraa turte san hundinuu irraa gaafatamaan siimi arra gurgurtee mootummaan sirra dhaqqabdee amanummaa ati hin qabneen hanga muummichi ministeeraa nama xiqqaadha nama guddatu inni kun siin jeesii obsa san hunda cabsitee maqaa obboleeyyaniitiin maqaa umlaan habootiin maqaa ilmaan adeeraatiin qabeenya dachiidhaa characharaa baatee lafa Oromiyaadhaa gurguraa baatee miliyoona meeqaatamiin fooqii Finfinnee keessa jaarrattee bittee arra nama qulqulluu qabsaa'aa fakkeessitee biyyaa baatee gisee haasoytu don't you feel ashamed? Hin qaanfattu nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jira kana saaxilu jettee xiqqoo ifin sodaattu warri biraa boruufee osellee ani nuusuu siin saaxilaa nama kanaa jira jettee xiqqoo ifin sodaattu arra qabsaawaa dhugaa fakkeessitee biyya alaarraa gisee Dr. Abiyyi mootummaa kana juuntaa wajjin dhaabbattee shanee gantuu ati jakalee jechaa turte sanii hojii dhaabbatte shoorarkeessituu ati kalee jechaa arrabsaa turte hojii dhaabbatte arraan tana qabsaa dhiifama girrisaa fi shanee gaafattaati. Shanee fi girrisaa dhiifama. Maallaqni ati biyya keessa saamte tokko karaa alaabaa hin jiru beeke ka biyya keessa jiru asuma qabamuu ta'a. Maatii fi aalii fi firaan kan hundi baankii keessa seenee amma booda hundi cuquraamuuf ta'a. Maamla caayilla sitti fakkaatte
qushasha mootummaa keenya keessa taa'e mootummaa keenya irra darbu akka keetii diqaalaa dhaqannacha sabaarratti warra qabsoo sabaa hongeessuu barbaadu kamuufu araaraman qabaannu jechuudha. Araarama tokko tokkittis akka rifeensa qooshaa keessa seenee guuruu teenyaa jechuudha. Tokko amma booda mootummaa dhuftu keessatti ana rimuufiin taa'ee ka afaan banee hattummaa irra sossoo jiru mootummaa keenya keessa ni jira. Tokkotti hidhaana quteenya itti gaafatamummaa wajjin waraabeessa ilkee aawoo baasee qabeenya uummata keenyaa saamee mootummaatti aantu keessatti anaan gorraa'in addanni hojjetama takka beeynaa jechuudha. Takka laqaayinee hidhaa isii naquteenya ammas. Takkatti hafan qabu kun. Warri ati wajji saamaa turtee fi wajji qabeenya saamaa turte maatiin kee obboleeyyan kee haboleen kee qaamni warra ati wajjin qabeenya saamaa turte tokko beena tokko isaanii boru ganamarraa na dhageeffadhu faana buunee tokko isaanii haxaa'u teenyaa jechuudha. Qaldeellam jaarraatutti du'ee barqabsootana jeneraal Taaddasaatutti dhabame barqabsootana nadhii gammadaatutti dhabame barqabsootana obboleeyyan keenya meeqaatutti dhabame barqabsootana mul'is gadaafaadhaa shaneen itti ajjeefame barqabsootana wayyaaneen itti ajjeefame barqabsootana ilmaan Oromoo meeqaatamtuutu waraabeessi gaara keessa nyaatee barqabsootana. Abiyyi dogoggoruu danda'a nama malaayikaa miti ammoo qabsoon teenya masara nu jirti nuti imma namaa miiqa masaratti eeggachuu jiru qabsoo teenya masaratti eeggachuu jirra. Doesn't matter abbaan fadhe yoon amma saraa seeneewu doesn't matter yoo taayee danda'annaa boru prime minister ta'e doesn't matter amiin juntii boru prime minister yoo ta'e doesn't matter leencoo baatii prime minister yoo ta'e doesn't matter taayee danda'a boru presidentii Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter Haayiluu Addunyaa presidentii Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter I'm president Oromiyaa yoo ta'e doesn't matter prime minister yoo ta'e doesn't matter qabsoodha achitti eeggachuu jirra. Qabsoo teenya amma saraa jira. Ilmoo irraa qabsoon teenya masaraa seente shirri Oromoo irra xaxamu arra dhaabbatee jira. Qabsoodha masaratti eeggachuu jirra nuti. Namaa miiqa masaratti eeggannu. Qabsoo sabaa dhugaadha jaarraa kana keessatti yoo qabsoon teenya ammaan tana eeggannee tiifannee faana buunee akka nu harkaan baane godhuu baanne ama 150 mitiin bara 300 masaratti deebi'uun teenyu sirriidha bara 300 masaratti deebi'uun teenyu sirri jeetana muumichi nutis ni jenna. Osoo arra jaarraa abbaa gadaa qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo arra jeneraal Waaqoon qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo arra Ilamoo Qilxuu qabrii ol ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo arra jeneraal Taaddasaan eeggadhaan hunjaa achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo nadhii gammadaa arra bakka jiru ol ba'e achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo mul'is abbaa gadaa arraa qabriidhaa ka'e achumatti eeggadhaan hunjaa. Osoo qabsaa'onni Oromoodhaa arraa gaara keessa nyaadhaman hundi. Du'arraa ol kaanii masaratti qabsoo teessan eeggadhaan hunjaan qabsoodha masaratti eeggachuu jirra nuti. Ayyaana laallachuutti hin jirru. Nuuf xiiqiidha. Gumaadha nuuf. Lafee abbootii teenyaati, lafee obboleeyyan keenyaati, lafee lammii teenyaati araaraman qabnu jechuu kanarratti. Diinni arraan kana nu fakkaatee ummata keenya kaleenjii qaamaatiif qe'ee teenya ni eegganna jee gabbaa akka biraan gabaasu jiru hanga qabu Oromiyaa guuturratti gaachana sabaa maqaa jawutti baasanii arra olola adda addaatti oofanii ummanni keenya qaamaan ifi jaaree ispoortii dalagee qe'eesaa eeggatee diinarraa to'atee fuula haaree rifeensa haaree qaama haaree nama haaree qe'eesaa keessatti to'atee yoo inni fadhee dhufe qe'eesaa to'achuu keessatti Oromiyaa guutuu to'achuu keessatti ummanni Oromoodhaa lulluuqatee rafuu osoo hin taane qama'ee rafuu osoo hin taane mirqaanee rafuu osoo hin taane araqee dhugee rafuu osoo hin taane farshaanee rafuu osoo hin taane qe'eesaa eeggachuu irratti humna ta'ee ummanni keenya dalaguu qaba dalaguu qaba.
جارمين الرمة خيني أكسي كيسا على مادي جامع قالا أمتا قامان دامني أوفن كان خيسات دين أوجد أبط سوران فكان خاسة مكا أمتا خينياتي في مكا قبصوت هنيا لامشي سورة بروبوغاندا رسالة لغو جرد لافتو دامت نبينا چانا لدينا نوف قالا چانا لدينا أكتي دلغا نوف قالا يجو والله اللي تيمتي يجزي قدائنو لوك إسوف ستينيا يجو لوك إسوف كناف حقي فنيك بسواجر رايتو ملكيسان الرانتا نبي جالاب بيجزي وان كان هندا دبت سالفنا قدو رايتو نمني شاني ملكيسان أول الرب سنجرو نمني هوغانسا شاني دا ملكيسان أول الرب سنجرو نمني قريسا ملكيسان أول الرب سنجرو نمني جوار محمد الرتي رقابي ملكيسان على نجرو Arragab so Oromo lamche suda fi safi guyo ariyo khanjuari ragaban debiane arranta na kapsaw fakatani gizel man Oromo de garana lale narafun qabu fina ulsene isinitti mujjira borus tanman isinitti man duris nabeytan rabbi tokkicha na ume male abba faden sudadon abba fade wa meka khagarru wa meka khabeyn guyane ganne chu callisne deemaa jirra malee akki keessa jirru akki jiru hattuun nu keessa jirtu harraan tana callisnee akka tarkaanfannu nu taasistuu miti diina qawwee nu dhawooso garru hattuu maallaqa nu hattuu fi hattuu ummata keenya saamtu wal cinaan qabnu diina qawweedhaa ajjeesnee hattuu maallaqa tas deebina jechuuf callisnee yaana malee maan leebaa maan aca barbaarii maan saraaqii indahoona takka takkaan beeyna jechuudha biyya keessatti. دوني سبا خيناف سينا دليني أولا مفروف نينوتي باشننني بيجا خينجا خيسايا أو دافي ميتي